Akkam jirtu daawwattoota fi hordoftoota OGMC Miidiyaa bitootessa 9,2023 oduu qabadhee isiniif dhiyaadheera. Oduu kan isinitti himu ani Gadaa Bultume. Godina Baalee Bahaatti rakkoo hongee mudateen namoonni 200,000 fi 88 caalan deeggarsa atattamaa kan barbaadan ta'uu waajjirri busaa gonofaa godina Baalee Bahaa beeksise. Bal'ina oduu kanaatiif Muzayyin Kadir. Godina Baalee Bahaatti rakkoo hongee mudateen namoonni 200,000 fi 88 caalan deeggarsa atattamaa kan barbaadan ta'uu waajjirri busaa gonofaa godina Baalee Bahaa beeksisee jira. Dhaabbanni gargaarsa namoomaa naannicha keessa socho'u Odaa Roobaa Chaartii Organization jedhamu immoo namoota 300,000 fi 48 oltu deeggarsa atattamaa barbaada jedhe. Hongeen godinaalee Oromiyaa garagaraa mudateen gaaga'amni lubbuu namaa fi beelladootaa irra gahee jira. Godinaalee akka Booranaa fi Baalee Bahaatti hongeen gara beelaa cehuun miidhaa jabaa dhaqqabsiisaa jira. Uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa abbootii qabeenyaa fi dhaabbilee miti mootummaa balaa hongee Oromiyaa mudate qolachuuf sochii bal'aa taasisaa jiru. Uummata 800,000 ol kan Booranatti beela'ee dandamachiisuuf birmannaan kallattii hundaan taasifamaa jira. Yeroo xiyyeeffannaa uummata Oromoo beelan Boorana irratti ta'etti rakkoo wal fakkaataa godinaalee Oromiyaa hongeen hubaman keessaa hammaataa jira. Godinaalee hongeen itti hammaataa dhufe keessaa tokko godina Baalee Bahaa. Aanota godinichaa 5 keessatti namoonni 100,000 lakkaa'aman deeggarsa atattamaa barbaadu. Akka waajjira buusaa gonofaa godina Baalee Bahaa jedhetti godinni Baalee Bahaatti rakkoo hongeen mudateen namoonni 200,000 fi 88 caalan deeggarsa atattamaa barbaadan. Aanonni godinichaa hongeen hammaataa hubamaa jiran Daawwee Sararraawwituu, Daawwee Qaachaa yoo ta'u aanaalee Sawweenaa fi Laga Hidhaattis hangi tokko oomisha argatus uummanni bal'aan deeggarsa kan barbaadu ta'uu ibsamee jira. Haaluma kanaan akka godinichaatti aadaa wal gargaarsa buusaa gonofaatti uummanni godinichaa aanonni oomisha argatan kan hongeen miidhamaniif deeggarsa taasisuuf midhaan walitti qabamee uummataaf hongeen miidhameef dhiyeessuuf qophaa'aa jiraachuu ibsamee jira. Dhumarrattis buusaa gonofaa Oromiyaa hongeen amma jiru kun sadarkaa hamaa irra osoo hin geenye xiyyeeffannoo wal fakkaataa godinaalee kennuu akka qabu dhaamamee jira. Haa ta'u malee dhaabbilee gargaarsa namoomaa naannicha keessa socho'an keessaa dhaabbanni Odaa Roobaa Chaartii Organization jedhamu ragaa uummata deeggarsa namoomaa atattamaa barbaadu walitti qabame aanota godinichaa 5 keessatti namoonni 300,000 fi 48 ol deeggarsa barbaadu jedhe. Rakkoo beelaa aanota godina Baalee Bahaa mudate rakkoo beelaa hamaa ta'uuf deema kan jedhu dhaabbanni Odaa Roobaa Chaartii Organization mootummaan Itiyoophiyaa waajjira buusaa gonofaa Oromiyaa dhaabbileen miti mootummaa dhaabbileen gargaarsa namoomaa abbootiin qabeenyaa uummanni Oromiyaa biyya keessaa fi biyya alaa harka isaa uummata Oromoo gammoojjii Baaleetiif diriirsuu qabu jechuun waamicha taasisee jira. Hojii gaggeessaa fi abbaan qabeenya dhaabbata miidiyaa hawaasaa Tiwiitaraa kan ta'e Elon Musk hojjetaa isaa hojii irraa ari'ee dhiifama gaafate. Dabalata qabna. Abbaan qabeenyaa dhaabbata miidiyaa hawaasaa Tiwiitaraa kan ta'e Elon Musk hojjetaa isaa Tiwiitaraa irratti hojii irraa ari'amuu fi dhiisuu gaafate ari'ee ture dhiifama gaafatee jira. Hojjetaa dhaabbata Tiwiitaraa kan ta'e Haaliin Tollisfaan Elon Muskiif akkas jechuun Tiwiitaraa irratti barreesse. Hojii gaggeessaan humna namaa kee qacaramee jiraachuu fi dhiisuu koo adda naaf baasuu hin dandeenye jechuun barreesseef. Kanatti aansee Elon Musk hojii maalii hojjetta turte jechuun gaafate. Lamaan isaanii Tiwiitaraa irratti erga deebii walii laatanii turaniin booda yoosuma hojii irraa ari'atamteerta kan jedhu iimeeliin Haaliin Tollisfaaniif ergame. Hojjetaan kun Tiwiitaraa irratti akkuma barreessin booda gaafa bitootessa 7,2023 Haaliin nama badaadha jechuun Elon Musk Tiwiitaraa irratti barreessee kan ture yoo ta'u boodarra garuu barreeffama sana ni haqe. Baay'ee osoo hin turin sa'aatii muraasan booda garuu Elon Musk Tiwiitaraa irratti Haaliin Tollisfaaniif dhiifama gaafate. Haala isaa akka hin taanetti hubachuu koof Haaliin dhiifama gaafachuun barbaada. Kanin akkasitti barreessee waan natti himameerraa ka'een garuu soba gama tokkoon ammoo dhugaadha garuu ammoo hiikan qabu jedhe. Kana malees Elon Musk dhaabbata Tiwiitaraa keessatti itti fufee hojjechuun barbaada jechuun ibseera.
Haalin Torliisfaan gaafa wiixataa bitootessa 2023 hojiirra hari'amuu fi dhiisuu isaa hojii gaggeessaa humna namaa dhaabbaticharraa deebii akka hin arganne BBC'tti himee turuun isaa ni yaadatama. Hojjetaan kun bara 2021tti tajaajila eejensii isaa Tiwiitaraa irratti gurguree garuu yeroo sana dhaabbatichi kanfaltii meeqaan akka irraa bite hin dubbanne. Haalin Torliisfaan miidhama qaamaa waan qabuuf wiilchariidhaan nama deemuu fi akkasuma Aayislaandii keessatti namoonni salphaatti wiilchariin akka argataniif duula gaggeessaa nama turedha. Dhaabbata dhuunfaa isaa Tiwiitaraa irratti gaafa gurguru dhaabbanni Tiwiitaraa qaraxa guddaa akka kanfaluufitti caasaa hojjechuun qaraxni achirraa argamu mootummaa Aayislaandiif akka galutti waliigaltee godhee ture jedhama. Hiriyoonni isaa dur waliin hojjetan maaliif Haalin Torliisfaaniif addatti irratti xiyyeeffatamee akka balaaleffatame akka isaaniif hin galle himaniiru. Iloon Maask Haalin erga dhiifama gaafate booda Tiwiitaraa irratti deebi'ee hojjechuu barbaada jechuun barreesseera. Ta'us osoo Iloon Maask dhiifama hin gaafataniin dura Haalin wanti ture waan haaraa fi kan nama dhiphisu akka ta'e BBC'tti himee ture. Misiritti siidaan fuula namaa kolfuu fi qaamni isaa biraa boca leencaa fakkaatu qorattoota arkeoloojiin qoratamee lafa keessaa argamu ministeerri hambaa durii biyyattii beeksise. Caaltuu Fayyisaa bal'ee oduu kanaa qindeessitee jirti. Masiritti siidaan fuula nama kolfuu fi qaamni isaa biraa boca leencaa fakkaatu qorattoota arkeoloojiin qotamee lafa keessaa argamu ministeerri hambaa durii biyyattii beeksise. Siidaan durii kun mana sagadaa bara durii kibba Masiritti argamu keessaa argame jedhame. Iddoon sagadaa kun manni sagadaa Azroon jedhamuun kan beekamu yoo ta'u, hambaalee durii Masiriin qabduu fi sirriitti kunuunsitu keessaa tokkodha. Siidaan bara durii argame kun dhagaa booralee irraa kan bocame yoo ta'u, siiviiniksii fuula nama seequu fi qaamni biraa ammoo boca leencaa qabudha. Siiviiniksiin afoola warra Girikii keessatti boca fuula dubartii qabu ta'ee qaamni biraa leenca ta'ee fi waan nama sodaachisu akka bulguu wayitti fudhatama. Siidaan kun Impaayera Roomaa Kilaawudiyoos kan jedhamu bakka bu'a jedhamee amanama. Siidaa yookaan siiviiniksiin mootii Roomaati jedhame kun siiviiniksii piraamidii Masirii keessatti argamu irra xiqqaadha jedhameera. Hambaaleen durii qorattoonni arkeoloojii argan kun awwaala mana sagadaa keessaa kan argame yoo ta'u, bulchiinsa Qeenaa kan Kaayiroo irraa gara kibbaatti kiiloomeetira 450 fagaatee argama. Bulchaa Impaayera warra Roomaa kan ture mootii Kilaawudiyoos siidaan argame kan isaa ta'uu hin oolu kan jedhame dhaloota Kiristoos dura bara 41 hanga 54 kan bulche. Kilaawudiyoos bulchiinsa Impaayera isaa hanga kaaba Afrikaatti diriirsee ture jedhama. Ministeerri hambaalee durii Masirii akka jedhetti arkeoloojistoonni mallattoolee siidaa kanaa irratti argaman caalmaatti ni qoratu. Siidaa fuula namaa fi qaama leencaa fakkaatu kan bareedee bobbocame kana cinaatti ammoo dhagaa xuubii bara Impaayera Roomaa fi barreeffamoota eeroogiloofiksii fa'aa arkeoloojistoonni kun argataniiru. Manni sagadaa dhagaa booralee irraa ijaarame ammoo darbii lama kan qabuu fi jalli isaa xuubii biyyoo irraa kan hojjetamee fi kan biraa Baayzaantaayiniidhas jedhame. Argannoon haaraan kun turizimii Masirii haalaan dabala jedhamees abdatamee jira. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhufne kanumaa waan daawwattaniif galatooma.